nuti namoonnas dhaabbannu amma sirraa buunutti ni panna annan ni padha karaa koon hin beeku kan namaan keessa koo baay'ee ni padha nan sodaadha iddichis iddoo ulfina qabeessa waan ta'eef sabichi sabni nama dhaga'u saba ulfina qabeessa waan ta'eedhaaf nama sodaachisa kanaaf iyyuu salphaa miti jechuudhaas dhaabbatanii sagalee waaqayyoo ergaa waaqayyoo dubbachuun shaakalas miti experiences miti yoo waaqayyo ergaa namaaf kenne duwwaadha kan dubbatamu kanaaf yeroo waaqayyo ergaa nuu kenneerra jennee dubbannu dhuguma nuu kenneeti annaa kennee man dubbadhan waan waaqayyo irraa dhageensi nitti hima amma mee gaaf tokko biyya dhaxxaniifaa asiitii Ameerikaati dhugaa baay'ee turtanii dhaxxanii nama dubbistaniifaa namaan si wallaalettanii beektu wayim namni biyya kana alfaa dhaqi dhufee si wallaalee gaafannis niin jedhu of yaadachiisuudhaa fi akkamitti na wallaaltaa jettu see tokko tokko ni aartu namichi experience wayim dhugama nama wallaalee ta'uu danda'a wayim immoo yeroo isin biyyaa baatanii ijoollee faa taatanii ta'uu danda'a namichi nama guddaa ta'uu danda'a garuu nama ni raanfata tokko tokko immoo beekaama akkas kan jedhu immoo jira Ameerikaatiin dhufee jiskee deemuu bakka jiramti namoonni tokko tokko akkas jedhu jira laafi namni amma isiniin raanfadhee yeroo inni isiniin jedhu namicha sana yaadachiisuudha waan baay'ee dubbatumti na yaadattu ani koo ilma abaluutiimi abbaa koo faadha koo faa isiniin raanfadhe gaane yoo yaadattullee kuwaasii wajjin taphanneerraami safara akkasii faatti wajjiniin guddanneemi na yaadattu jedhan amma si yaadadhu namichi yoo dhee okay Iriyaa akkasii wajjin qabaannaa yaadattu ammanni si yaadachuu danda'utti akka inni si yaadatu maal gootu hin gootu jechuudha. Hamma kan hunduma namarraa taane mee imagine waaqayyo mee sin beekutu namaan jedhe yaadame waaqayyo sin beekuu Yoonni namaan jedhe maal godhan manam gaaf tokko qondumti keenya fuula waaqayyoo dhaabbanna firdii dura namni dubtu as jirrus biyya lafaarra jirru Kiristoositti amannee kan jirru hindubtu gaaf tokko fuula waaqayyoo dhaabbannee gaaffii kana gaan gooftaa Yesuus Kiristoos sin beeku jedha isa kaaniin immoo si beeka jedha akkuma sana namni baay'een jechuudha gaa namoonni baay'een gooftaa nan beektu maalati anaafati koo yaadattu guyyaa akkasiin gooftaa si fudhadhe guyyaa akkasiin iyyuu paasteera baluu wangeelaawii abaluutu lallabuuni gooftaa fudhadhe waldaa akkasii keetti yaadattu guyyaa sana harka kool kaasee nama dura dhaabadhe Yesuus gooftaadha jedheen fudhadhe yaadattu anumtu si yaadadhu jechuudha innaa namni tokko immoo akkuma inte gooftaa yaadattu waldaa keessa koon faarfataa ta'een ijoollummaa kooti gaasee mammaan koo garaatti na baattee akka koo jechuudha garaatti na baattee waldaa dhaqee guddadhee achi booda nan cuubamee nan guddadhee waldaa keetti guddadhee yaadattu kwaarii ijoolleen ture kwaarii ijoolleerraa nan guddadhee akkas jedheen kwaarii namoota guddaa galeetuma jedhamu paasteriin ta'e gooftaa Yesuus Kiristoos yaadattu siif jedhee yoo arriib baasee akkasin ta'e waan baay'een dubbata dhagaa Yesuus hin beeku tunaan jedhee ammanaan kanan dumaa godhe bara koon dumaas laadhe sin beeku tunuun jedhe maaltu natti dhaga'aman sin beeku ture Maatiyus boqonnaa 7 irratti gooftaa Yesuus Kiristoos akka jedhe kanamaan maal godha gaama jedhawo konkumaa maalin ta'oodhe isin beeku jedhe Yesuus yeroo sanatti jarrisuun fuudhanii gooftaa koo maqaa keetiin iyyuu maal gooneerraa naa wajjin jedhama maal lallabna seexanoota iyyuu baasneera they claim Jesus name na dhagaa akka gaaritti maaloo suutuma jedheen dubbachuu yaala kan hunduma keenya kee galuutti jechittiin kun kileemii godhu jarri kuni maasaan kileemii gochaa turanii yeroo sanatti tajaajilan sanatu mootummaa waaqayyootti nagashe jedhanii gooftaa biratti tajaajilli kireeditiin qabu jechaan jedhamti dhagaa akka gaaritti sana dhaabadhee lallabu kuni yoon ittiin jiraadhu ta'e duwwaa kireeditii dhaba malee itti jiraadheennaan gonfoonni eeggachaa jiran. Tajaajila hundumti keenyas dhaabbannee mana waaqayyoo keessatti goon hundumaaf nama biraa akkuma islaama thank you jedhame waaqayyoo duratti immoo gonfoo qabna hundumti keenya kireeditii qaba.
garuu kireeditii akka inni qabaatuuf garuu wanti guddaan nurraa anarraa isin barbaachisu tajaajila keenya caalaa jireenya keenya. Tajaajila koo caalaa jireenya kooti. Asii bu'ee waanan godhu, waanan hojjedhu, waanan dubbadhu, waanan haasa'u akkamitti akkan jiraadhu jechuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoos inni guddaan jireenya namaa keessatti yeroo sana hin beeku isiniin ijoollee marrataa kana fuula kooti deemaa ittiin jedhee wallaalee miti. Waaqayyo Waaqa hundumaa beekuudha. Waaqayyo Waaqa hundumaa arguudha. Waaqa waan hundumaa herregee beekuudha. Wallaalee miti Waaqayyo Gooftaan. Kan inni wallaaleef jarri sun Waaqayyoon tajaajilan malee jireenyi isaanii garuu Waaqayyo wajjiniin hin turu. Kanaaf Yesuus hin beeku jedhe. Hin jedhama gaamma. Eenyuun akka jedhamu hin beeknu malee gaaf tokko fuula Waaqayyootti hundumti keenya sin beekanuun akka nuun jedhudha kadhannaan koo. Ani halkaniif guyyaa ofii koof waanan kadhadhu hamma hin dandeetti Waaqayyo duratti. Gooftaan gaaf tokko gaafa dhufu si beeka garbicha amanamaa kana ati wanta goote hundumaatti amanamtee jiraatteetta mootummaa abbaa koo sasii qophaa'e keessatti galuudhaaf baga dhufte jedhee akka inni na simatuun barbaada. Boloota koo gaaf tokko abiddaa fi jireenyaatti nama eeggachaa jira. Namni isa keessa akka galu jireenya isaa eeggachuutu akka irra jira. Kanaaf har'a mata duree keessa koo baay'ee torban kana wanta nyaataa waan baay'ee jira. Garuu wanta kanatti keessa koo moo'e ammanas taa'ee wanni ta'utti. Gooftaa wajjiniin deemuun akkamitti beekama? Gooftaa wajjin akka jirru akkamitti beekama? Bara namni hundumtuu gooftaa wajjiniin jira jedhu keessa jirra waan ta'eedha. Bara namni hundumtuu kileemii guddaan ni godhatu. Ani tajaajilaadha, ani paasteriidha, ani raajiidha, ani profeetiidha. Namni hundumtuu waan kileemii godhatu tokko qaba. Bara akkasii keessa jira. Nama Waaqayyo wajjiniin jiruuf jiru dhiise akkamitti beekuu dandeenya ammanu bara kana keessa? Wanta nama dhibu keessaati. Bara Phaawulos waldaa warra Filiphiyos boqonnaa 3 baafadhaa gaa amma achirratti deebina gaa. Waa'ee namoota gooftaa wajjiniin jirra jedhanii waldaa keessa namoota bakka nama lama jiru. Eebbootti immoo maayikiinaa laattu yoona qubeessee tokko na rakkiste ani qubeen baranne dhiifama naa godhan naannoo Finfinneetti hin baradheeni. Kanaaf yeroo sana yoon dogoggore na gargaarti eebboo. Amma hin danda'utti garuu dubbisuu yaala. Macaafa qulqulluu wajjiniin dubbisachaa suuta jennee hiikaa deemna macaafa qulqulluu wanta Phaawulos dubbate jechuudha. Gara warra Filiphiyos baafadhaa jedhanii macaafa qulqulluu. Kanarraa kan hafes yaa obboloota koo gooftaatti maal ta'a? Gammadaa. Baafataniitu akkasinna wajjin dubbifannaa deemna gaa. Akka gaariitti maaloo hubadhaa harramee waa Waaqayyo jedhu illee harramallee mata tokko fudhannee galla. Kanarraa kan hafee yaa obboloota koo gooftaatti gammadaa. Wanta ani Filiphiyos no sost laano manabo Filiphiyos sost inna gamme yaraduno yelumde nedare yelum ዛሬ መላኩስ ዴ ማሌኮ አለ ዴ መስማት አለብኝ እንጂ ማልዬ ማያቹ ማሌ እንዴ አማኑኤል አለ አማኑኤል ሁሉም መስማት አለባችሁ። ይሄ እኮ የእግዚአብሔር ቃል ነውና ስለዚህ ገርጋሩ ቀምና ማሪፋና መንደኝ እንግሊፈሰ መንደኝ ወርገን ጨጨብስኔት ሙቀብና ወንጌል ኢየሱስ ብረጋው ቀበና ሳ ጉራት ካታኒ ከናፊ ማናቦ ፊልጵዮስ 3 ገሜ ፊልጵዮስ 3 ነው ማናቦ ሱስ ከሚዝ ድረስ ማለት ነው። ኦሮምፋን እንዱብሳ ከነራ ከናፌሲ ያው ቦሎተኮ ጎፍታቲ ገመዳ wanta ana kana dura isiniif caafe caalaatti isiniif caafuudhaa fi keessa deebee isin caafuu ani hin ama'u jedhan. Iddoo kanatti Phaawulos maal jedhaa? Gooftaatti gammadaa jedheetu jalqaba jechuudha. Amma lakkoofsa 2 irratti waan guguddaa dubbata 2-3 akka jedha. Warra maqaa nan qabataniin akka saroota sirriidhaa eebboo. Achitti naa laafadhu maayikiinaa kennaa deera. Warra maqaa maaliin jedhe? Mee nan naqabaa dhaame? Maqaa nan naqabaatiin baay'ee nama dhiba. Akka sarootaa foon namaa maal godhan? Kukkutan hamaa godhan irraa maal taa'edha? Of eeggadhaa. Phaawulos maal jechaa jiraa?
jarri kuni waldaa keessa jiru namoota waldaa kee jirantu nama lama jira maaloo akka gaara nagaa amma ganaa wajjiniin ta'a deebi'aati xinnoo ishee kanaaf ibsuun barbaada namoota gooftaan beenneen jedhaa miti Phaawulos jarri kun lamaanii waldaa tokko keessa taa'u amantoota waldaa tokkooti akkuma nun amma waldaa Ebenezer keessaa amantoota waldaa kanaa taane wal wajjiniin waaqeffannu jechuudha jarri tokko maal dubbatu nanna qabanneerraa namoota jedhan jechuudha seeraa orra Yihuudootaa innee abbaa keenyaaf haadha keenyarraa dhalanneetu nun guddannee guyyaa 8ffaatti nanna qabanne nanna qabachuun seera Museedhaan namoota fayyineedha nuuni Yihuudoota orra sirriidha amantoota orra sirriidha jedhanii baay'ee kileemii godhan namoota kanatu jira nanna qabannaaf iddoo guddaa kan qaban jechuudha orra nanna immoo hin qabanne isin nanna hin qabanne kanaafiyyuu isin gatiin qabdanii isin dhugumaan kiristiyaana sirrii miti amanaa sirrii miti jedhanii namoota dubbatanii Phaawulos iddoo kanatti nanna qabannaa isaaniin orra maal ta'an jechuudha orra of jajan jechuudhaan waldaa tokko keeyam waldaa tokko keessaanii gruupiin tokko gruupii orra nanna qabanneerraa jedhaniiti akka jedhaniiti waan nama dhibu kee biyya kana keetti yeroo ijoollee godhanne jalqaba kan isaan nuu kennan guyyaa dhalannaa micaa keenya maal nuu kennu waraqata maalii nama sun guyyaa dhaloota guyyaa maaliiti mitire isatu micaan kun guyyaa akkasii dhalate ani yeroo taa'ee yaadu jarri kun yoomiyyuu fidatanii dhufan faayidee yaada waldaa kee tokko kotota baay'ee baatee dhufan waldaa kee maqaa Yesuusiin kototni ulfina Waaqayyoof hin taane waldaa kee xaragamee adeemu mee ameen jedhame wanta biyya waggaa fidatanii dhufaniitu waldaa keessa galanii ta'aniitu ilaa nu ilaalaa akka nanna qabanneerra isin immoo nanna qabanne kanaafiyyuu nuuni isin gidduutti liyuunnetii guddaatu jira nu mootummaa Waaqayyootti galla isin hin galtanii isin seeran enne Musee wajjiniin isin Museen beektanii jedhaniitu akkataara fidaniitu Phaawulos namoota akkasiin maalittiin jedhe namoota akkasiin maalidha beektu maaloo dubban macaafa qulqulluu maal jedha obboloota koo asirraa orra nanna qabanne maqaa isaanii iyyuu dubbata nanna qabanne duwwaattiin jedha lakkoofsa akka jedha hamaa kana godhanirraa maal taadha of eeggadhaattiin jedha namoota akkasiirraati of eeggadhaa waan tokko dubbadheen darba Phaawulos nanna qabachuun sirrii miti ittiin jedhe miti jara kanaan jara kanatu rakkina isaaniitu nanna qabachuu Iyesuus ol godhatanii jiraachaa jiru waldaa kee nanna qabachuun isaanii fi Iyesuusin caalchifatanii seera karaa Kiristoos argame ayyaana karaa Kiristoos argame afuura karaa Kiristoos argamee hojjechaa jirru caalaa isa nanna qabatan dubbata Phaawulos immoo iddoo kanatti wanta inni dubbachuu barbaade deebii inni kennuufitu baay'inatti tola lakkoofsa 3 akkasiin jedha maa jedha achirraati deebii isaa dilaa Phaawulos warra akkas jedhan kanaaf nuyi garuu dhagna qabaa isa dhugaa arganneerra ilaa nuyi garuu ittiin jedha nanna qabaa isa dhugaa arganneerra maal jechuudha Kiristoos Yesuusiin of hin jajna Kiristoos Yesuusiin of jenna isa kan foonii amanachuu dhiisnee Kiristoos Yesuusiin of hin jajna hafuuraanis Waaqayyoof hin hojjenna ilaala amma iddoo kanatti akka Phaawulos wanta isaaniif ibsuu barbaade amma anaaf isini nanna qabannaanii gara mootummaa Waaqayyootti dhufne miti karaa maalii gara gooftaatti dhufne nuun amanuudha mitire in amanne miti Yesuus Kiristoosin harka kaasnee fayyisaa lubbuu keenyaa godhannee fudhanne Yihuudoonni garuu nanna qabachuu inni jedhamu isan goone taanaanii namni sun hin fayyineedhanii fudhatu Phaawulos garuu iddoo kanatti kan inni ibsaa jiru nuuni jedha nanna qabannaa sin jettani arganneerraa jedha isin nanna qabaa sin jettani namni dhalatee ijoolleen dhiiraa tokko dhalatee guyyaa 8tti inni qabatu suni nanna qabaa sana ta'e malee mootummaa Waaqayyoo keessatti hin galtan jettu garuu nuun nanna qabanneerraa eessatti itti Phaawulos beektu kanarratti seera keessa deebii boqonnaa 30 lakkoofsa 6 baasame achirratti Phaawulos achi deebi'eetu ittima Waaqayyo gooftaan maccaa hunduma keenya nanna qabateera innumtuu as jiru eessatti nanna qaban akkamitti akka nanna qabanne asirratti Phaawulos durba seera keessa deebii boqonnaa 30 lakkoofsa 6 akka jedha deebii kennaa Phaawulos seeraan itti dhufa miti seeraan itti mannis Waaqayyo gooftaan keessan akka isin garaa keessan hundumaan yaada keessan hundumaanis jaallattaniif akka jiraattaniifis garaa keessaniif garaa ijoollee keessanii dhagna hin qaba. Ilaala na wajjin ta'a Waaqayyo gooftaan keessanidha. Isiniinis ijoollee keessanis akka isaaf hojjetan isa jaallattaniif
maal keessanidha? Ijoollee keessan. Maal keessan garuu jedha? Garaa keessan. Waaw! Argitaniitu isaanii nannaqabaa isa kamii haasaa jiru? Isa uumamaa haasaa jiru. Phaawulos garuu nu nanna qabanneerra. Garuu Waaqayyo kan inni nanna keenya nu qabe karaa Kiristoos isa mul'atu tun ta'in maal keenyaadha? Garaa keenyaadha. Maaliin? Hafuura Waaqayyootiin nanna qabanneerraa nunedha. Isin kan isin haasaa jirtan isa nanna qabannaa isa kanaa inni kunis gaariidha. Garuu inni guddaansa karaa Kiristoos Waaqayyo gooftaan maccaa waggaa 2000 booda kan inni hojjetu Phaawulos seeratti isaan deebise yaadattaneera. Seera Museerraa koo keessa deebii keessaa koo akkas jedham isin iyyuu seera Waaqayyo hin beektan malee kana jechuu hin dandeessan turtan. Ituu beektu ta'e kanan jettan nuunis akkuma keessan nanna qabanneerraa ittiin jedha Phaawulos. Maqaa Waaqayyo haa eebbifamu. Waan ittiin nu dhaadhistan waan ittiin sodaachistan hin qabdan nuuni hafuura Waaqayyootiin garaan keenya yaadi keenya maal ta'eera? Nanna qabateera jedha. Maqaan isaa eebbifamu. Sagalee Waaqayyo akkeedhaan maal jedha beektu? Hafuura Waaqayyoon maal taatanii jedha? Mallatteeffamtaniittu. Hafuura Waaqayyoon as kootu mallattaa'e miti. Hafuura Waaqayyoon kan mallattaa'e laphee kooti. Phaawulos maal jechaa jira? Nanna qabannaan keenya nuuni maaliin jechaa jira? Hafuuraan malee fooniin miteera. Maqaan isaa eebbifamu. Bara akkasii jirra gaa obboloota ko. Bara namni waldaa keessa taa'ee waan baay'ee kileemii godhatu. Waa'ee Kiristoos lafa kaa'e. Jarri kun waa'ee Kiristoos lafa kaa'aniitu wanta hin taane seera. Baazawee waan tokko na dhibaa ture yeroo jara kan ilaalu. Seericha kan nee'uudha. Yesuusiin isa seera kenne dhiisaniitu seericha isa seera kenne caalaa jaallatu jarri kun. Nalagaagaa ila yeroo tokko mammi waldaa keessa teenye nuun Yesuus isa guddicha caalaa isanni jedhe dhaga'u dhiisne isa seerrota isaa duukaa Yesuusiin qoodhamee namni yeroo baay'ee ani akkamittiin yaada beektu ituu namni hafuura Waaqayyoon mallatteeffame dha yaadan ituu namni hafuura Waaqayyoon geggeeffame waa'ee cubbuu namatti lallabuun salphaadha. Hin godhu kan namni akkamitti cubbuu hojjeta? Akkamitti nama jibbaa namni ituu hafuurri Waaqayyo keessa koo dhufee dhufa? Haaw! Itti maaliif beektu hafuurri Waaqayyo jireenya namaa dhufee yammallatteessu kan inni godhu keessaati tokko beektu wanta foonii maal godha beektu adda namarraa baasa. Phaawulos koo Roomee keessatti kana dubbatama. Hafuurri Waaqayyo yeroo jireenya namaa keessa dhufee galu haasaa namaa geeddara. Dubbannaa namaa namni koo Waaqayyo gooftaan maccaa nuuf dhiisu malee. Ani ishee tokko bakka biyya lafaa keettis nama rabsaa waldaa keessa dhufnee nama rabsinaa waan hin taane maalii jedhee yaadan nannan qabannee jedhan ammayyuu namni waldaa jirra malee nannan qabanne nanna qabannaa isa gabraanaa isaa miidhan maqaan isaa eebbifamu nanna qabannaa laphee gara hafuura Waaqayyootiin namni hafuura Waaqayyootiin nanna isaa qabatee jireenyi isaa geeddaramee hafuurri Waaqayyoo amma cubbuu maal akka ta'e koo hafuura Waaqayyoo koo sin barsiisa sinitti hima nama jaallachuun. Hafuura Waaqayyo hafuura sodaa nuun laane hafuura maaliidha? Ija jabinaadhaan. Ija hafuuraa isa jedhamu keessaa mee saba Waaqayyo ija hafuuraa sana keeti jaalalli gaarummaan qajeelummaan inni jedhamu kun hundumtuu achi keeraam. Maa inni bara kana kee rakkinnisaa namni nanna hin qabanne maaliin hafuura Waaqayyootiin. Hafuura Waaqayyootiin Phaawulos jara kanaan kan inni jechaa nuun nanna qabanneera isin hin qabanne nuun jettu malee akka keessan ta'uu dhiisa nuuni hafuura Waaqayyootiin mallatteeffamneerraa ittiin jedheetu itti dubbata jechuudha. Hin dhaadatan ijaarra Phaawulosiin egaa kottaa gaadheessa immoo natti tolaan Phaawulos kun Phaawulosiin seenaa isaa dubbisame akkasii jedheennan kottaa gaa dhaadannoodha taanaan ol arginaa jedhe kottaamee abbaa sirriitti dhaadhatu olitti himnaa jedhetu Phaawulos jaraan taana dhaggeeffadhaa jedhe. Isinis seeraan dhaadhattu anis seeraan nan dhaadhadha eenyu akka caalu immoo anaaf isin gidduutti in arginaa jedhetu ilaa akka jedhe lakkoofsa 4. Haa ta'u iyyuu malee ani ofii kooti isa kan foonii iyyuu amanachuudhaaf sababii qabaachuu ilaali kunoo haa ta'u malee sinitti nima sababiin qaban kan foonii yoo dhuftan iyyuu waan ani itti amanadhu jedhe yoo dhaadhannoon keessan nanna qabachuudha ta'e Kiristoosiin nanna qabachuu miti jettanii yaaddu ta'e jijjiirama ta'uudhaan hafuura ani garuu waan ani ittiin dhaadhadhu waan baay'een qaba of hin jajinaa yaa jara kanaa Phaawulos lakki of eeggadhaa bara baay'ee mana Waaqayyoo keessa bara baay'ee jiraachuudhaan Yesuusin arguun hin danda'amu.
Anu kan dubbadha. Tajaajila nasirraa badhee tajaajiluun Yesuusin arguu hin danda'u. Jireenya Yesuus. Mee jireenya Yesuus jedhame. Jireenya Yesuus. Bakka. Jireenya gooftaan qaldellan kiristinnaa ani waan tokkoon isinitti hima. Gaaf tokko ani sagalee waaqayyoo kee wanta na sodaachisu tokko immoo isinitti himu. Na sodaachisan ni sila Maatewos 7. Tokko immoo wanta Yesuus dubbatu yeroo hundumaa na sodaachisa. Waa'ee maasii dubbateetu Yesuus. Maasii tokko keessa maaltu lamatu biqilaadha. Qamadii lamatu biqilaadha. Tokkodha maaleedha. Qamadii gaarii isa gaarii tokkodha. Ingirgaadhaadha. Baay'ee nama sodaachisa iddoo sanatti. Isa na sodaachisa moo miti. Yesuus maal jedhe hin buqqisinaadha. Jedhuma Macaafa Qulqulluu. Itti hin bu'inaadha. Maaliif itti hin bu'inaadha beektu? Yoo isa gadhee buqqisna jettan immoo maal gootu jedhe? Isa gaarii buqqisna. Akkam goonuree Yesuus achumatti amma guyyattiin ga'e guyyaan dhufaatii isaa adda nama baasutti fakkeessanii ma jiraatanii guyyaan jirachuu isaatiin. Sidii galeeraa wayyoo saba waaqayyoo guyyaan sun nutti hin ga'in nuuf haga'u. Guyyaan sun nama baay'eef hin tigaa. Guyyaan sun anaaf isiniif garuu warra jireenya qajeelummaa Yesuusii wajjin jiraatanii mootummaa bara baraatti galaniif garuu guyyaan nun eeggannu guyyaa ulfinaa maqaa Yesuusiin nuuf haa ta'u. Yesuus koo akka jedhe ittiin bu'in kan inni jedhe amma waldaa keessa nama jiru. Amma isin hin beeku jireenya keessan dhugaa waaqayyoon isinitti himaa na beekettu malee isin hin beeku. Wanta isin ilaalaa oltaniif dubbachaa oltan hojjechaa oltan maalitti hin beeka? Kaameeraa gubbaarraa isin beeka garuun. Kaameeraa gubbaarra taa'eetu abdii isaa mana isaatti waan hojjetu silkii kana. Jesus Christ. Teessoo isaarra taa'ee gad ilaalee natti isin dubbatu natti meera waan ta'eedhaaf guyyaa naa eegaa jira. Maqaa Yesuus Kiristoosiin geeddaramuun nuuf haa ta'u. Jireenya geeddaramu obboleessoo koo obboleetti koo harmee koo haadha koo Yesuus ituun hin dhufin yeroo qabna nu nam. Yeroon jira yeroon nun karaa keenya jireenya keenya qajeelfannee waaqayyoo wajjin jiraannee mootummaa bara baraatti galuu qabnu saba waaqayyoo. Yeroo qabna hundumti keenya. Yeroo maali? Yeroo geeddaramu yeroo cheekii of gochuu makiinaa koo tokkotu yeroo hundumaa geesseesii rakkinan qabduunaan jedhan cheekiitti ishee haifatu maama ishee wallaan. Cheekiitti mana kee achi makiinaa kee cheekiitti mana oofan nan geesse rakkinan qabduunaan jedhan garuu maaloo jireenya keenya cheekii hagoon. Cheekii kamiin? Makaanikii bira dhaqanii miti abbo dooktoroo obbo baluuf adda baluu Yesuus Kiristoos cheekii kan ittiin gochuu dandeenyu jireenya keenya sagalee jireenyaa sate sagalee fayyinaa sate wangeela isaanuu kenneera. Kanaan jireenya keenya cheekii akka gochuu dandeenyu maqaa Yesuus Kiristoosiin waaqayyo nu haa gargaaru. Cheekii godhaa kanaan jiraanna Yesuus wajjiniin. Deemsi koo maal fakkaata? Karaan koo maal fakkaata? Obboleessa koo wajjin obboleettii koo wajjin maaliif fakkaadhan? Obboleessa koo cheekii of godhi maaloo waldaa dhufuun fayyinni hin jiru arra sirrii maxxanitti meeggan. Waldaa dhuftanii fayyinni hin jiru. Cheekii yourself in this. Kanatti cheekii of godha. Kun jireenya. Qalliin hin jiru kiristinnaa kee. Fannifamaniiru wangeelaaf. Nun namni nutti bu'eenne maqaa Yesuus jedham namni seenaa. Qeerransa ta'e adurreedha ta'e hin beeknu. Zayitii kee lixanii wangeelaa fedhanii beektuuyi. Wangeelaa fedhanii koo akka Yesuusitti hin fannifamadhanii gadi bu'aniin. Boolla keessa lixaniin. No! Ani waan ati dhaabdee fi hin sagadu jedhaniitu koo leenca beelaa keessa koo lixaniin. Nuun har'a koo wangeelatti qoosaa irraan. Yesuus Kiristoos nu haa deebisu. Waaqayyo jiraataan nu haa deebisu. Hin qoosinaaf obboloota koo. Wangeelli dhugaadha, wangeelli jireenya, wangeelli karaadha, wangeelli dhugaadha, wangeelli Yesuusidha. Hallelujaa! Wangeelli kun gatii naannu bira dhufe. Qoosaanas dhufe miti. Gatiitti kaffalame. Abboonni keenya gatiitti kafalanii. Abbaan gammachiisfaa biyya Awurooppaa keessa hin jiraadhu. No! Wangeela kana naa gala ija koo naa baname. Saba koo bira dhaqee dubbachuun qabananiitu koo biyya gaarii jireenya gaarii waan gaarii nyaachuu keessaa ba'aniitu saba jaanii wajjin gatii kaffalanii wangeela nu bira ga'anii darbanii abboota maayyeetu gatii nutti kaffalee obboloota Ameerikaa geesse wangeela Yesuusin hin buusin. Hin buusin obboleessa koo. Yesuus arras kaleessas isuma ameen.
Biyyattis isuma qulqullummaan, Ameerikaattis isuma qulqullummaan. Waan tokko hin geeddaramu waaqni koo. Hin jijjiiramu Yesuus. Bifisaa isaa, eenyummaan isaa, amalli isaa, jaalalli isaa. Ajiraannu gaa. Mootummaa Waaqayyootti galuun barbaaddu. Jiraadhaa. Jiraadhaa. Yesuus nu haa deebisu. Naa deebisu jedhame. Natti dhufa furuu Waaqayyoo kun. Raakaa tola baagaadha. Ay Phaawulos kana. Bara namni namni biraa isa kan foonii kan amanachuudhaaf sababii qaba yoo ta'eef si'a sababii qaba yoo ta'e ani immoo isa caalaa iyyuu sababii qaba. Sababiin qaba. Ilaalaa gaa sababii isaa lafa kaa'ama. Ilaalaa wanta lafa kaa'u. Dhaladhee gaafa saddeettaffaan dhanna qabadha. Eeyyee dhaladheen gaafa saddeet ammasiin ikkoo kana jettu dhaladheen ilaa waraqata si jettanis qabaade Phaawulos. Isaan waraqataan taanaan dubbiin mana waldaa keetti dhalatanii guddachuuf taanaan qaba. Isa miti garuu jedhe Phaawulos. Tokko naa qabadhaa tokko. Sanyii Israa'el gosa Beniyaam keessaa. Beekaa sanyii Israa'el immoo gosa yoo dhuftanee ani gosa akkasiiti, ana mala akkasiiti, naannoo akkasiin dhufe. Injiru waan akkasii mootummaa Waaqayyoo keetti iddooma tokkotti gallandumti keenya. Adiinis gurraachis Oromoos Oromoon ta'inis hundumtu sasaabannee mootummaa bara baraa iddoo tokko afaan tokko bifa tokko eenyummaa tokko kee galla ameen jedhame. Eenyummaan lafarraa mootummaa Waaqayyootti isin hin gashu. Naanis nan gashu. Saba kana kee akkan nala dhuuf siniin akkan tajaajiluuf ta'uu danda'a. Itummoo akkan adii tajaajilu barbaadeera ta'ennaan achi kee haa godhata. Isinis akkasuma hundumti keenya keessaa kan dhalanne hundumaa Waaqayyootu nu iyyame. Garuu ittiin dhaadachuu hin dandeenyu. Iyyasuusin kan naa caalu hin jiru kan siniif caalu hin jiru. Iyyasuus hundumaa caale dhaame. Ameen. Faarfannaa tokko jira. Iyyasuus ikkoo jedhamti. Iyyasuus ikkoo kedha. Iyyasuus ikkoo faarfannaa harkaa badeera paasterii jalaan nan nan dulloomeen jedhe namaan. Mana Iyyasuus jedhanii dhugumaam gaafa ni jedhan immoo itti fuuftanii isin immoo maqaa Yesuusin. Gaafa jedhu jedhaa itti fuufaa isin immoo. Afurri kun maqaa gooftaan isinirraa dhufu. Akkasiin bakka natti dhufanaan faarfannaan yeroo naatti dhufu nan jedhaa isin immoo jedhaatti deema. Maal godha inoo keeffaan harkaa fudhatee faarfannaan. Haa ta'u eebboko Israa'el amma eenyummaa jechuudha sabummaa isaatti dhufe Phaawulos. Eeshi. Abbaan koo fi koo Ibroota waan ta'aniifis ani Ibricha makaa hin qabneedha. Ila gosa Biniyaam jedhe achi booda. Garita gosa Biniyaam gosaanis itti dhufnaan ila of eeggadhaa gosa koo keessaa iyyuu akka salphaatti dhufe sin ta'e gosi koo eenyummaan koo Biniyaam mucaa eenyuuti? Mucaa Israa'eli? Eeshi Waaqayyo sin eebbisu. Yaaqoobi Waaqayyo sin eebbisu. Axannaadhaa macaafa qulqulluu. Biniyaam mucaa Samaaliiti. Isa rakkina keetti dhufe dha'uudha. Isa iddoo guddaa qabu dha'uudha. Yeroo rakkina kootii nargadhe abbaan isaa uffata addaa eenyummaa addaan jaallatu ofitti qabuudha. Phaawulos ikkoo gosa akkasii kean dhufeedha. Gosa abbaan jaallatu gosa eebbirra jiru kaafneentiin irra jiru irraa dhufe achi barbaaddu taanaan ni jedhu. Jesus Christ. Achi yoo. Karaa seera eeguu immoo ani warra Fariisotaa keessaa tokko. Tokkoon ture seeraanis dhumnaan seeraan cheek godhaa deema achi yoo waaw. Seera sanaaf hinaafuu irraa kan ka'e waldaa amantootaa ari'achaan ture. Qajeelummaan seericha eeguudhaan in argamatu ta'ee ani isatti mudaa hin qabu. Eeyyee ilaalaa ani jedhe Phaawulos amma ganaa wajjiniin taagaama. Nan fixa lallaba kan olitti qabeeni har'a wanti Iyyasuusiif hin taane nurraa urgufama. Mi'aameen jedhame. Wanti Kiristoosiin nurratti moo'e maqaa gooftaa Yesuus nurraa urgafamu. Anarraas isinirraas ituma mana kana keeyaan bahin Waaqayyo hafuura isaatiin wanta urgufu hundumaa nurraa hin urgufa. Ila Iyyasuus tokkoof tokko nuuf ta'ee gahaa anarraasi. Iyyasuus mana keessan jireenya kee horiin kee Yesuusiin sitti caaleennaani sinitti nima. Ani yeroo tokko akkasiin jedha. Yaa Waaqayyoon jedheennaan ituun hin nyaatin du'u koorraa naan kennin si waaqeffadheen darbaadha. Ini galee waan hin jedhe. Amma sooromee Yesuus irraa nafee geessiti taanaan horiin koo. Ana jedha siniin yoo gooftaa koorraa nafee geessite nattaaftu Yesuusin naa wayyo naaf.
wayyuun jedhe wayyuu ijoollee karaa deemaa jirtum sin dungaana geertum mana makiinaa mana eekoo biqii nuun akkoo ganaa mootummaa bara gurri namaa kan hin dhageenye iji namaa kan hin argine waaqayyo warra isa jaallataniif kan inni qopheesse. Ati ko akkasii obboleessu ishee bor dhiistee yoo 30-40-50 yoo mammoo waaqayyo munu eebbisee 80 ta'an immoo hin beeknu malee yeroo barbaane deemnu kana duukaa halkaniif guyyaa Yesuus jedhame Yesuus jalqabaaf jireenya keessan godhadha. Dammuu namaa gad isin hin godhu. Dhugaa waaqayyoon isinitti hima. Yesuus jettanii tirriitti wajjin hin jiraatanii nama ol malee guyyaa tokko gad hin taatan. Kanaan dhugaa isin hin ba'an. Yesuus wajjin hin deemee wangeela kana keessaatti kan zeeroo ta'u hin jiru. Yesuus wajjin hin deemanii biyya namaa dhaqanii koo nama caalu. Daani'el fakko Yesuus hin sagannu jedhanii koo biyya sana waaqayyo harka isaaniitti kenne. Namoota akkasii waaqayyo arra waldaa kana keessaa haa kaasu. Orra Yesuus jedhanii cakkananii waaqayyo eebba harka isaanii keegassu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sinaa godhu. Jireenya hafuuraaf fooniin warra waaqayyo eebbisu sinaa godhu. Badhaadha. Yesuus garuu jalqabne. Ameen jedhaaka. Yesuus jedhame. Yesuus. Hundumaa keenyaan. Yesuus. Barumsa keenyaa oli Yesuus. Ogummaa keenyaa oli Yesuus. Dandeettii keenyaa oli Yesuus. Eenyuun hin madaallu nun Yesuusin. Eenyuun hin qixxeessinu. Argineerra waan ta'eef dubbanna wangeela kan. Wangeelli kun nama godha. Wallaalaa beekaa godha nama akka koo. Dhadhabaa jabaa godha wangeelli kun. Wangeelli jireenya. Fayyina wangeelli. Lakkoofsa 7 irratti akkanattiin jedhe Waaqa Phaawulos. Amma garuu Kiristoosiif jedhee wanta bu'aa naaf qaba ture hunduma isaa akka waan gatameetti lakkaa'eera. Amma garuu jedhame. Kiristoosiif jedhee wanta bu'aa naaf buusu hundumaa akka maalitti jedha? Akka waan gatii hin qabnetti jedhame. Maal hin godhaa jedha? Lakkaa'eera jedha. Hafuurri kun siniif laatamu. Maqaa Yesuusin inni jettan sin irratti ta'u. Waan hundumaa akka gatii hin qabnetti lakkaa'uun siniif laatamu. Yeroo seexanni waldaa naqini har'a hojii guddaa jiran dhaqee waaqeffadhanii jedhu sitti agalu. Hojii kee caalaa Yesuusin tokkummaa jireenya keetii godhadhu obbo. Yesuus gooftaadha. Nama jiraachisa abbo. Baay'atees xinnaateeti Yesuus nama jiraachisa. Yesuus jedhame ammas. Yesuus. Ayilawwaxin baakka. Maakota laba. Ayilawwaxin. Yesuus moo. Zarraaf. Yesuus jedhame ammas. Ila birrii qabda taanaan birrii keetu na bushaayira yoo jette arrasitti nima. Yoo waaqayyo siyyame nyaata. Yesuus lakkoofsa jireenya keetii haa ta'u. Jalqaba mana keetii haa ta'u. Makiinaa ooftuun dhaadachaa kan jirtu arra misiraachoo. Yoo waaqayyo si gargaare asii ooftee galta. Waaqayyo jalqaba jireenya keetiiti. Ameen. Mana qabduun dhaadatte yoo ta'e Yesuus yoo jedhe jiraatta. Nama gabraatu itti gala. Yesuus mana kee irratti gooftaadha. Abeet gooftaadha. Makatela bagada gadege. Yesuus edame. Makichuman namatti tolam. Makicham minyau makichi. Yeroo waaman naman qaanessu. Naman la Yesuus kataf jedham hin dhufe. Maqaa Yesuus irratti minyau. Afaan keessan irratti Yesuus minyau. Hojiin minyau Yesuus minyau. Oh Yesuus. Laba gada gerabo. Yesus. Ratola. Yesus edame mas. Hojii jamara waaqayyo mala. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin jechi keenya ilaalchi keenya geeddaram. Waaqayyo wanta kosiite isinirraa kaasu. Wanta ulfina isaaf hin taane isinirraa kaasu. Wanta isinitti qabate akka isin Yesuusin agarre isin godhe isinirraa cabsu. Maqaa Yesuusin cabse. Hadiigu maqaa Yesuusin. Mana kee keessaa diigu. Gaa'ila kee keessaa diigu. Yesuus. Leenca qaraaniyo. Dhaqa. Dhaadannoo jireenya keenya. Qabeenyaa keenya miti bifa keenya miti Yesuus jedhame ammas. Namni baay'ee waan baay'ee naadata.
Amma garuu jedhe Phaawulos. Mee amma garuu jedhame. Ijoollee mattiin dhaadhannu kana koo itonni jiraadhaa irra jennee jiraanna beektu. Dhugaan sinitti himaa. Isaan jiraadha bakka Yesuus jedhame. Waan hundumaarra bakka. Kana booda mana koo mana keessan keetti Yesuus agannanu. Yesuus agannanu abbo. Yesuus waldaa kana irratti agannanu. Namni tokko hin gannanin. Ulfinni nama tokko hin dubbatamin. Ulfinni waaqaaf lafa isa uume. Isa du'aa keessa mirga abbaa jiru. Isa ulfinaan deebi'u. Haleluyaa. Maqaa ol inni laatameef inni waldaa kana irratti gooftaadha. Abdii isaan gooftaa miti. Isin gooftoota miti. Gooftaan tokko duwwaadha. Inni maqaan isaa eenyu? Yesuus. Yesuus. Dhaadhannoo keenya nuuf. Waaw lakkoofsa 8 immoo akka jedha. Dhugumayyuu gooftaa koo Kiristoos Yesuusin beekuun hundumaarra waan caaluuf an waan hundumaa akka waan gatameetti nan lakkaa. Ilaalaa dhugumaan iyyuu gooftaa koo Yesuus Kiristoosin beekuun maalirra? Hundumaarra. Mee hundumaarra caaleedhaame? Hundumaarra caala. Hundumaarra caalaan ikkoo maal faarra caala? Natti magaa. Qabeenyarra. Haadha manaa abbaa manaarra. Ol ijoolleerra. Isa nuun himan hundumaa kanarra eenyu caala? Yesuus. Mee Yesuus jedhame. Isaan eessa jechuudha? Gadi. Asoo Yesuus. Mana kee irratti Yesuus. Mana koo irratti Yesuus. Yesuus hundumaa jedhan. Wangeela jedhamti. Arra maqaa Yesuusin wanti ulfina Waaqayyoof hin taane zeeroo ta'e mana keenya kee haa ba'u. Wanti immoo ulfina Waaqayyoof ta'u ol waamee dhufu. Mee ol waamee dhufu jedhame? Eebbisin argitanii hin beekne. Waaqayyoof jiraachuu keessa irraan kan kee arra sin eebbisa. Harka keessan akka godha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin ol waamaa fagooti dhiyoorra gara mana keessanii haa dhufu. Kan isin yaadne kan isin hin kadhanne Kiristoosimaaf jiraachuu keessan irraan kan kee eebbi lafa kanarra jiru. Eebbi qilleensa kanarra jiru. Maqaa gooftaa Yesuusin ol waamee haa dhufu. Yes. Wal waamee haa dhufu ammayyuu. Yesuus dinqi konosu abbaa koo waaw nu gachiisuuf dhufe waldaa kana Waaqayyo warraa kottaa midhaabadhaa waa keessa koo dhufe afur dhaabadhaa waa goona laa raabaa gaata Yesuus Phaawulos kun si'a tokko na ilaalaa akkina qabu warra sin dhaggeeffadhaa warra achiisu na dhaggeeffadhaa Phaawulos tu bishaan darbee waan hundumaa darbee boqonnaa hojii ergamootaa 27 sadhumaa irratti 23 maal akka inni godhe isinitti himaa abidda tokko irratti dhaqeetu bofni isaa wajjin dhufte hafuura Waaqayyoo keessa goofidha. Gaafa dubbatu sagalee Waaqayyoo bofitti fuudhee maal godhee maalitti urgufee abidda lakkeedhaame wanti ulfina Waaqayyoof hin taane jireenya koo irraa urgufamu jedhame. Ammas jedhame. Ameen. Urgufamu. Urgufamu. Waldaa kana keessa urgufamu. Beekumsi namaa urgufamu. Dandeettiin namaa urgufamu. Jabinni namaa urgufamu. Hafuurri namaa urgufamu. Urgufamu jedhame. Mana keenya keessa jireenya keenya keessa ganama kana maqaa Yesuusin urgufamu. Nan fixaa taa fixinna Waaqayyoo dhufeemu. Akkeedhaan lakkoofsa 9. Kanaanis ani kan Kiristoos ta'ee argameera. Egaa qajeelummaan koo isa seera eeguudhaan argamu utuu hin ta'in isa Kiristoosiin amanuudhaan argamuudha. Qajeelummaan kun Waaqayyo biraa hin dhufa amantii irras hin dhaabata. Ameen. Hojiidhaan miteedhe Phaawulos. Hin dhaadhatinaatti hin jedhe. Eenyuun amanuudhaan jedhe? Kiristoosiin. Nanna qabattee seereeddee waggaa baay'ee kee jiraattee miti abboo guyyaa mani Yesuus Kiristoosin amane isa waggaa 20 keessa jiraatee wajjiniin ani eessan jiru jechuudha. Mootummaa bara baraa kee hin jiru jechuudha. Nan mallatte kun amma kana caalaa maal barbaada namni? Pirezidaantiin Ameerikaa nan beeku Yesuus biratti beekamaadha man. Mootii waaqaaf lafaa isa Bileeshaangulii keessa jirus beekaas Ameerikaa keessa akkas kunas dhaabatee lallabu kanas beeka Yesuus. Achi keessa gumuuzii achis beekaasis pirezidaantiin Ameerikaa ishee naannoo isaa jirtu hundumaa beeka. Namoota 50-60 beeka maqaa isaaniin gooftaan akka jedhu sagalee isaatiin rifeensi keessanii na biratti maal lakkaa'amee beekama. Amma kana beekamtumsin. Amma kana Waaqayyoo biratti namni isinitti bu'ee maal jedhe Waaqayyo?
Nama maal kootti bu'eedha? Agartuu ija kootitti bu'eedha. Nama qoosaa miti as kee kan jirtan. Yesuusiin wajjiniin jiraadhaa sin. Sinii lola Waaqayyo halkan. Hin lolleedhe. Ani kun ani baam Waaqayyo kun ndi Waaqayyo koomee yeroo sin guddisuu barbaadu. Mootii koo irriba dhawwataa. Ani taa'ini qoricha irribaatu hin jiru gaafa sanaan jedhe. Qorichi irribaa yoo jiraate gubbaarraa dhawwame maan ta'eedhaaf rafuu hin danda'u. Gubbaarraa hin raftu eenyutu rafee eenyutu boolla leencaa keessa taa'aa jedhameera. Jagna wangeelaatu boolla leencaa keera atis hin teessaa inni immoo achi keessa rafaa jedhame. Dinqiqqoon Yesuus. Yerooti Yesuusiif jiraattu diinni kee irriba dhawaate immoo qaxxee rafta. Maqaa gooftaa Yesuus akkasiniif haa ta'u. Warra Waaqayyo irratti boqotanii rafan. Abeet abeet Waaqayyo wajjin jiraachuu akka nama godhu. Daani'el boolla kee laaxxee. Inni kun tiraasii millaan immoo ani koo bofni leenci harkaan illee qabime ko roomani ilaalu firaashii isa biyya kanaas akkasii faanatti fakkaata dhee yaade. Tokko achi dhaabbatee gidduusaa mootiin immoo firaashii irraatii gadi buusee Waaqayyo irriba dhawwatee halkan guutuu mana keessa deemsisa maqaa isaa. Kittiin hojjetaa miraakilii Yesuus akkasiniif haa ta'u. Ila maqaa gooftaa Yesuus samiin baname waa'ee keessaniif amma yeroo kana asii yeroo galtan torban kana ji'a kana maqaa gooftaa Yesuus waa'ee keessaniif Waaqayyo ergamaasaa haa ergu. Akkas ta'e nama Yesuus jedhuuf ganama bariidha nan fixa. Ganama barii mootichi fiigaa dhufeedha. Bari'ennaan boqonnaa jaara dhaqaa laala. Daani'el sagalee Daani'el yes era dinnichi gaa leenca Yihudaa wajjiniin jira. Yes mootii sagaleen iyyuu hin jijjiiramne Daani'eliin akkuma gadi bu'eetti dare Daani'el sagaleen isaan geeddaramne ituu nama sodaatee sagaleen geeddaramete mootichi baruu hin danda'u ture. Maaliif yeroo namni sodaatu sagalee namaan geeddaramu hin geeddaramu amma warroon waa sodaadhu nan geeddarama sagaleen koo keessan illee beeku. Sin jagnoota waan taataniif akkas. Garuu namni yeroo waa sodaatu sagaleen isaan jijjiirama. Kanaaf Daani'el boolla kee haatu. Daani'el yes mootii jirta jiraabbo. Akkamitti jiraat isa nama nadhe kaa. Isaan wajjiniin deeme kaa. Isaan waaqeffadhe kaa. Isaan dide kaa. Eenyunni isa waaqaaf lafa uume. Isa siinis bushu biyya lafaas bushu. Waaqayyo koo eda galgala maqaa Yesuusin namatti tolu jechichi. Eda galgala maal isaa ergeedha. Ergamaasaa siif haa ergu. Asii yerootti galtu maqaa gooftaa ergamaan Waaqayyoo dhimma kee hojjechuudhaaf si dura bu'u. Ji'a kana keessa nan jedha maqaa gooftaa Yesuusin ergamaan Waaqayyoo waa'ee koof waa'ee kee hojjechuudhaaf ji'a kana keessa labsii guddaan abaani. Ergamaasaa erge Waaqayyo koo jedha maqaan isaa eebbifamu. Ergamaasaa erge halkanidha gab isaan godhee an jiraa jedhe. Ani jiraan nama nadhee wajjinii jedhe. Achis yeroo ba'u namichi koo jagnaa. Namichi jagna baqa maaliif beetu maaltu keessa galee beetu Yesuus. Mee Yesuus jedhame. Yesuus baqa. Yesuus jedhame ammas. Yesuus baqa. Akkasini godhala. Ilaa Waaqayyo warra isa wajjiniin jiraatanii magaalaa kana keetti dhugaan sinitti hima garaagarummaa dhufama. Waaqayyo kanan hojjetu taanaan akkamitti wajjiniin deemu. Baqa masqala tokko diimaa ka'ee Waaqayyo gooftaan machaa akkasiniif haa godhu. Ergamoonni Waaqayyo waa'ee keessaniif lafa hojii keessanitti ramaddii guddaadhaan kenniif hojii balbala baniif gargaarii kan jedhu kayiteessis kan jedhu ji'a kana maqaa gooftaa Yesuusin sin dura ba'an. Waaqayyo gooftaan namoota sin hin beekne garaa siniif alaafan. Sinii kaasoo Waaqayyo. Yesuus jedhaaga. Yesuusiif waan hundumaa Phaawulos isa dhumaa irratti akka jedhe Kiristoosiif waan hundumaa maal godheedha akka koosii. Eeqa koosii mana kee xaragamtuu wajjin ol fakkeessee barumsi koo beekumsi koo teoloojii beekuun koo seera beekuun koo nanna qabachuun koo maal koo hundumtu jedhe isa sin of jejjan isinitti himaattin jedhan koosii godheera Kiristoostu naa caaladhee Kiristoosii wajjiniin deemee Phaawulosiin ammachi jira gaaf tokko immoo dhannee argina nuunis akkuma akka kataanee darbinu Waaqayyo nu haa gargaaru. Akkas ta'uun barbaaddu Waaqayyo wajjiniin cakkan ta'een jiraadhuu barbaada. Kana booda Waaqayyo bara koo foon koo jireenya koo mana koo qabeenyaa koo kenna kan jettan dhaabadhaa isinii kadhadheen fidha. Namoonni Waaqayyo wajjiniin cakkaneen jiraadhee darbuu barbaadettan bakka nam murteessame har'a bakka addan ba'a Waaqayyoof.
namni jettan ija keessan cufanna waaqayyoon kadhanna iddoo kana waaqayyo jira maqaa Yesuus Kiristoosiin Yesuus lafa kana jira haleluuyaa haleluuyaa Yesuus maqaa gooftaa Yesuusin afurri kee nu haaressu maqaa Yesuusin afurri kee nu gargaaru maqaa Yesuusin afurri kee nu dhaabu maqaa Yesuusin afurri kee nu ceesisu maqaa Yesuus wanta addaboon nurra jiru irraa adda nu baasi wanta nurraa citu irraa nurraa akkuti maqaa si afura keetiin nurraa akkuti Ikata la bagada bagos Nagammachiisa jennu meenoo keeko si'a lama du'a baqa muleenis okay farfannaa kana farfannee waaqayyoon seexana irratti himnee gammannee mana keenyatti galla la rabaga ta'ula baga nagammachiisa afurrisa nagammachiisa amen Yesuus nama gammachiisa Yesuus gammachuu jireenyaati jireenya koorratti mana koorratti Yesuus mo'eera ani kansaati jireenya koorratti mana koorratti Yesuus mo'eera ani kansaati wanti natti bade hin jiru natti tole hin jiraadha kunoo Kiristoos naaf kennameera qabeenya koo ta'ee guuteera mana koo wanti natti bade hin jiru natti tole hin jiraadha kunoo Kiristoos naaf kennameera qabeenya koo ta'ee guuteera mana koo nagammachiisa chal jedhee nagammachiisa amen nafaarfachiisa afurrisa naga wanti natti bade hin jiru natti tole hin jiraadha kunoo Kiristoos naaf kennameera qabeenya koo ta'ee guuteera mana koo wanti natti bade hin jiru natti tole hin jiraadha kunoo Kiristoos naaf kennameera qabeenya koo ta'ee guuteera mana koo nagammachiisa chal jedhee nagammachiisa akkaataa jireenya koo geeddarame foolii haaraa tokko natti godhame waraqaa eenyummaa koo jijjiirame hafuura qulqulluudhaan guutame abbaa na jechisiisa Yesuus na jechisiisa hafuurisa abbaa na jechisiisa Yesuus na jechisiisa hafuurisa abbaa na jechisiisa Yesuus na jechisiisa afurrisa abbaa koo galanni siif haa ta'u
Afuura abbaa jennee waamannu waan nu laatteef si haa galatu. Arraba keenya irratti maqaa kee warra waammeessaa jirtuuf si haa galatu. Seenaa jireenya keenya geddaru waan nufteef si haa galatu. Wanta haaraa nutti hidhu waan nufteef si haa galatu. Wanta haaraa nu kaachisu waan nufteef si haa galatu. Guyyaa kana afuura keetiin namni dhaabbate kun tuqamee haa galu. Akka dhufeetti hin galini. Hidhannaa haaraa hidhatee haa galu. Humna haaraa hidhatee haa galu. Ayyaana haaraa hidhatee haa galu. Galanni siif haa ta'u. Waan jennu tokko hin qabnu waldaa kana keetti hojii hojjechaa jirtuuf maqaan kee haa eebbifamu. Ulfinni walitti qabamee siif haa ta'u. Aariyaam teessoo kee irratti siif haa ta'u. Ati guddaa, ati jabaa, ati beekaa, ati danda'a, ati bu'aa, ati Elshaadaay, Anoodaay kan taate Waaqayyoodhaa si haa galate. Oh, hallelujah. Galatoomi. Eebbifami. Ol jedhamayyuu. Ol jedhamayyuu. Mee namni dandeessan ilillee harka rukutaa. Waaqayyoon jajadha. Hafuura Waaqayyoo jajadha. Isa dubbatee isa barsiise isa nu gargaare. Hafuura jireenyaa. Hallelujah. Wow. Abbaneessaa keenya hafuura Waaqayyoo. Wow. Gargaaraa keenya hafuura Waaqayyoo. Galanni isaaf haa ta'u. Ulfinni isaaf haa ta'u. Umami harka rukunnee ilillee galateeffannu Waaqayyoo. Hallelujah. Seexan na dhaga'u, qilleensa dhaga'u, foon na dhaga'u, mee galateeffadha. Yesuusin galateeffadha. Harka rukutaa ililchaati. Waaqayyo hidhaa nama baay'ee irraa hiikeera. Hidhaa keenya hiikeera hafuurri Waaqayyo. Ameen. Akka dhumneetti hin gallu. Geeddaramnee galla. Jijjiiramnee galla. Nama haaraa taanee galla. Maqaa Yesuusin dubbachaa galla. Abbaa manaa fara manaa maqichaa isaa galu har'a. Haleluyaa. Manatti galle isaa soomna. Ameen. Jireenya keenyatti gaaffii keenyatti isa himna. Ameen. Wow. Yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u, mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee waaqarratti akka ta'e akkasuma lafarrattis haa ta'u. Kan nu koobdiin keenya irraa nuuf kenni, yakka keenya nu dhiisi, nus kee yakkiniif akka dhiisnu, qoromsattis nu gashin, amaas nu oolchi malee. Mootummaan san keetiyo, humnis galannis bara baraan. Ameen. Harka keessan gara Waaqayyootti ol fudhadhaa. Eebba Waaqayyoo fudhadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti adeebisu. Waaqayyo ba'uu keessaniif galuu keessanitti isinii wajjiniin haa ta'u. Maqaa Waaqayyo Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon. Ameen. Gooftaan sinaa eebbisu. Noora ta'a.